kakuu biraa mootittii dukkanaa yookaan xarafaa negist waliin. Gaafa tokko miila kiyyaan deemaa bashannanaa deemuu barbaadee manaa bahe. Osoo deemaa jiruu naannoo buufata konkolaataatti dubartii baay'ee bareedduu takka arge. Waan takkaallee ittiin dubbanne bira darbe. Ammas guyyaa biraatti bakkuma san dhaabattee ishee arge. Guyyaa sadaffaattis akkasuma isii argee yoo bira darbuuf jedhu na waamte. Anis bira deemee ishee haasofsiise. Amaanu'eel Amuus jedhama jedhee of beeksise. Isheen garuu maqaa ishee dubbachuu hin barbaanne. Bakka jireenya ishiillee dubbachuu hin barbaanne. Ilkaan ishee qofaan natti seeqatte. Bakka jireenya kiyyaa na gaafannaan karaa isaa qofaa itti himee gaafa deemuuf jedhu. Gaafa tokko gara mana keessi biraan dhufa naan jette. Anillee sammuu kiyya fooniitiin bakkaaf lakkoofsa manaa osoo hin kenniniif akkamiin dhufuu dandeetti kun ta'uu hin danda'u jedhee yaade. Garuu immoo torbaanuma sanatti balballi mana kiyyaa rukutame. Yeroo banus ishee turte. Anis dubartittii eenyummaa ifii dhokfattu baga nagaan dhufte jedheen. Keessa kiyyaan immoo isii dubartiin bareedni tun eenyu ishiini garuu akka kiyyoo kan caccoo cimaa keessa seenteertu hin beektii jedheef gaafadhe. Isii keessummeesseen duuba baatee deemte. Garuu immoo haala na shakkisiisuun irra deddeebitee saatii wal fakkaatutti mana kiyya dhufuu jalqabde. Saatiif daqiiqaan itti dhuftullee wal fakkaataa ture. Yoo isiin gara mana kiyyaa dhuftu gara hoteela babbareedoo magaalaa Leegoos keessa jiranuutti geessee isii bashannansiisa ture. Garuu yoo kana hundumaa isiif godhu eenyummaa isii even maqaa isiiyyuu hin beeku tureeyyu. Ani lewwamaa itti dhiphachuu hin barbaanne sababni isaas dubartii hin tuqin jedhamee akeekkachiisi cimaannaaf kennameera waan ta'eef. Tasuma immoo guyyaa guyyaa dhufuu dhiistee halkan halkan dhufuu jalqabde. Gaafa tokko immoo an dabaree kiyya xumuradheera. Amma mana kiyyatti dhuftee na laaluun dabaree keeti naan jettee. Halkan tokko waliin turree ganama kaanee konkolaataa qabannee waliin deemne. Bakka wayii gaafa geenyu konkolaachisaadhaan nuuf dhaabi jetteen. Konkolaataanis yoo dhaabatu eessa deemna jedheen. Hin dhiphatin mana kiyya laalaa arta naan jettee gara bishaan galaanaa jirutti gad nu buustee lamaan keenya iyyuu akka waan sabbata yookaan qabattoo wayitiin nu hiitee osoo jirtu humni wayii dhufee nu lamaanuu dhiibee gara bishaan galaanichaatti gadi nu darbate. Galaanicha irratti ariitiidhaan deemuu jalqabde. Dhaggeeffattoota kiyya. Wanti kun hundumtuu hafuuraan osoo hin ta'in qaama foon keenyaatiin ture. Bakka tokko immoo gaafa geenyu gadi gara qilee galaanaatti seenne. Adeemsi keenyas akka baabura baay'ee fiiguu ture. Achiin booda gara bakka namoonni baay'een hojiidhaan qabamaniitti geenye. Addunyaa seexanaa. Akka waan laaboraatoorii saayinsii adda addaa, meeshaalee saayinsii adda addaa, muuziqaa sirbaa adda addaa, wantoota babbareedoo adda addaa warshaa oomishuu arge. Magaalaan duubatti immoo dhiirottaaniif shamarreewwan babbareedan baay'ee arge. Jaarsoliin keessan jiran turan. Isiillee isaan waliin na barsiifte. Isaanis baga nagayaan dhufte naan jedhan. Achiin booda gara kutaa dukkanaa jedhamu tokkootti na geessite. Itti fuftees kutaalee meeshaaleen adda addaa itti oomishamu hunda natti agarsiisteen booda gara mana jireenya isheetti na geessuutti kaate. Mana isiitti na galchitee na teessistee akkas naan jette. Ani mootittii dukkanaati yookaan an xarafaa negesti. Si waliin hojjechuu guddaa barbaada. Qabeenyaaf waan si barbaachisu hundumaa isaa siif kenna. Eegumsaaf waan barbaachisu hundumaa siif godha. Akkasuma ergamaa jireenya kee qajeelchu siif kenna naan jetteen duuba. Yoo furtuu wayii tuqxu foon namaa kukkutamee gabatee yookaan tirii wayitti guutamee dhufe. Sana booda foon sanis nyaannee yookaan boofni akka dhufu ajaja dabarsite. Boofni sin dhufe anaanis liqimsiin naan jette. Anis hin dandeenye na dirqamsiiste. Anis garuu akkam godhee bofa lubbuun jiru liqimsuu danda'a jedheen. Achiin duuba humna ittiin liqimsuun naaf dabarsitee boficha liqimsuu danda'e.
kakuuwwan sadiin haga ammaatti raawwadhe kunniin wanneen kanneeniif na fayyadan. Fooniif dhiigi namaa akkasumas bofni an nyaadhee dhuge kun akka namni waan kiyya narratti hin beekne na gargaaran. Ergamaan seexanaas akka seera na eegsisuuf natti ramadamee humnis kennameeraaf. Yoo lafarra jiru akka nyaata bishaan keessaa naaf fidu yeroo barbaadutti isa ajaja ture. Yeroo maraa isiif yookaan mootittii dukkanaatiif ajajamiisaaf waadaa seeneef. Kana booda gara bishaan Abbaayaa guddaa tokkootti na geessite. Adoo deemnuu mandara mukkeen adda addaa irra jiran bira geenye. Mukkeen kunniinis tajaajila adda addaa qaban turan. Marzii hujii isaaf kan nama gargaaran, qoricha nama ajjeesu, kan maraachu akkasumas kan nama aarsuuf jiraachuu nama jibbisiisu, kan biraa immoo kan nama fayyisuuf qorichi irraa hojjetamu turan. Bineensa fedhe kamiyyuu fakkaachuu akka danda'uuf fakkeenyaaf bofa, qarcoo, gaararraa, hantuuta, adurree, roophii, naachaa fi kan kana fakkaatan ta'ee hojii kee hojjechuu akka danda'uuf humna naaf kenniteen duuba na duraa dhokatte. Torbaan tokko achi keessa tureen booda humna isiin naaf kennite saniin naacha ta'ee gara lafaatti ol ba'e.